Lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaan kun kan isiniif darbaa jiru dargaggoota Biiftuu Booleerraa torbee darbee mata duree dargaggoo fayya buleeyyii jedhuun luba keenya luba Tamasgeen Giimeetiin isiniif dhiyaachaa isin bira gahaa tureera. Har'a immoo akkuma kana torbee darbee isin beeksifnee turre bifa mareetiin sagantaan kun yookaan barumsi kun kan isiniif darbu ta'a jechuudha. Sagantaa kana dursuudhaan kan isin faana turanii obboleessa keessan guutuudha. Akkasumas keessumoota lama of biraa qabna. Isaan tokko torbee darbee irraa barachaa kan turre barumsa baay'ee bareeda. Luba keenya luba Tamasgeen Giimee nu gidduu jiru. Akkasumas obboleettii keenya qabbannee Nagaasaa nu gidduu jirti. Isaan faana turtii keenya goona jechuudha. Tarii isa torbee darbee irraa yoo kaane torbee darbee mata duree dargaggoo fayya buleeyyii jedhu kutaa tokkoffaasaa barachuun keenya ni yaadatama. Isa kanarratti mee luba yaadannoodhumaaf akka ta'utti akka introdaakshiniitti kutaa tokkoffaasaan jira garuu yaadannoodhaaf seensaaf akka nuuf ta'utti waanuma tokko tokko nu yaadachiisa. Tole haa ta'u guutuu galatoomin jedha. Torbee darbee kan nu ilaalaa turre dargaggoo fayya buleeyyii kan jedhu irratti yeroo ilaalle waa'ee dargaggoo gaafa dubbanne dargaggummaan yeroo itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf of qopheessanidha. Itti gaafatamummaa ofii, itti gaafatamummaa maatii, itti gaafatamummaa biyyaa, itti gaafatamummaa waldaa fudhachuuf yeroo of qopheessanidha jennee dubbanne. Egaa dargaggoon itti gaafatamummaa fudhatu dargaggoo fayya buleessa ta'uu qabaa jenne. Namni nama fayyaatti itti gaafatamummaa kennata waan ta'eef. Fayya buleessa kan taasisu dargaggeessa tokko tokkummaan inni Waaqayyoo wajjin qabu, hariiroon inni Waaqayyoo wajjin qabu jennee dubbanne. Hariiroo sana keessatti waa'ee Addaami Waaqayyoo wajjin hariiroo yeroo qabaachaa ture fayya buleessa akka ture. Gaafa Waaqayyoo wajjin hariiroon isaa gargar cite immoo hafuura isaattis jireenya foon isaattis immoo deebi'ee miidhamaa akka ta'e dubbanne. Egaa macaafa qulqulluu keessaa kan akka Musee, kan akka Abrahaam isaan kun Waaqayyoo wajjin tokkummaan isaanii jabaataa akka ture. Kanaaf Waaqayyootti gaafatamummaa akka isaaniitti kennate waa'ee Yoosefiin kaaseera, waa'ee Daani'eliin dargaggoota isaa wajjin turan kaafneerra. Egaa hariiroon Waaqayyoo wajjinii maalidha? Hariiroon Waaqayyoo wajjinii hariiroo jaalalaati. Hariiroo Waaqayyoo uumaa keenya ta'uudhaan nuuf isa gidduu jirudha. Egaa waa'ee hariiroo kanaa gaafa dubbanne hariiroo kana har'ayyuu Waaqayyoon barbaada? Eeyyee. Waaqayyoo har'ayyuu barbaada. Waan barbaaduuf karaa hariiroon keenya jabaatu Kiristoos Yesuus har'ayyuu hariiroo kana jabeessaa jira. Mirga Waaqayyoo abbaa taa'ee nu keessaa namni cubbuu yoo godhe haraara akka nuuf gaafatu. Haraarri sun maal hojjeta? Hariiroo nuuf Waaqayyoon gidduu jirudha. Akkuma kana maaltu jira? Hariiroon kun jabaachuudhaaf Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf laate. Ayyaana kam? Ayyaana abbaa jennee itti isa waammannu. Egaa inni sadaffaanii Waaqayyoo hariiroo kana jabeessuudhaaf caaffata qulqullaa'aa gidduudhaa qaba. Waaqayyoo har'ayyuu hariiroo kana hin barbaada waan jennu dubbanne. Dargaggoonni hariiroo kana Waaqayyoo wajjin yeroo qabaatan fayya buleeyyii akka ta'an, hariiroon kun immoo akka tasaa utuu hin ta'in namaa wajjin hariiroo gochuu fi itti akkuma yaadnu Waaqayyoo wajjin hariiroo qabaachuudhaaf itti yaaduu akka qabnu, yeroo keenya kennuu akka qabnu, waan Waaqayyoo akka goonu barbaadu raawwachuu akka qabnu dudubbannee jechuudha. Torbee amma tokko waan dubbanne yaadachiisuuf jecha. Tole, Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Egaa baay'een keenyas hordofnee irra barumsichaa. Achirraa maaliin hubachaa turanii addunyaa keessa jiraachaa jirru kana keessatti waanuma baay'ee duukaa fiignaa. Inni kaan hojiitti dadhabaa, inni kaan dhimma itti gaafatamummaa maatiitu irra jira. Garuu addunyaa kana kan gaggeessu hafuura waan ta'eef maalii yaadadhaa? Iyyaasuu boqonnaa 3 natti fakkaata. Achirratti sabni sun deemee Yordaanosiin bira yeroo ga'ee Iyyaasuun akkana jedheen. Waaqayyo bor waan dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf of qulleessaa jedheen. Of qulleessuu jechuun dhimma hariiroo Waaqayyoo wajjin qabnudhaadha. Maaliin hubadha kutaa kanarraa isuma torbee barsiifameerraa waanuma keessa kootti hafeedha. Dhimmichi dhimma qulqullummaa yookaan dhimma hariiroo Waaqayyoo wajjin qabnuuti jechuun namni bishaan fuuldura dhaabbatee jiru
bishaantu fuuldura jira. Bishaan kana amma yeroo akkasitti yaadnu teeknikaalii waan darbamuu danda'u fakkaata. Tarii utuu ana ta'e jedheen yaada yeroo tokko tokko iddoo sanarratti utuu ana ta'e namoonni markaba tolchuu dandeessan gara kanatti kottaa yookaan immoo warri daakaa beektan gara kanatti kottaa jedheen affeera ta'a. Garuu wantichi teeknikaalii kan darbamu waan hin taaneef of qulleessaa. Kanaaf jireenya keenya keessatti akkuma torbees barannee akkuma amma lubni nuuf kaasanis waan teeknikaalii yookaan dandeettiidhaan keessa ba'uu hin dandeenye baay'eetti dhufna. Kanaaf waaqayyoof dursa yoo kenninu hariiroo waaqayyoo wajjiniin qabnuuf piraayoritii gaafa kenninu gaariidha kan jedhudha. Tarii qabbanneen immoo waan itti dabalte yoo qabaatte isuma torbeerraa. Waaqayyo si eebbisu barumsa sanarraanis waan baay'een baradhe keessumaa amma dargaggoo fayya buleeyyii mata duree jedhu barachuu booda waan namni dargaggeessa fayya buleessaa arguutu irra jiraata nama kanarraa dhaggeeffate irraa jedhee yeroo yaadu ofii koos immoo achi gidduutti nan argadhan ture inni maa'inni fayya bulummaan namaa madda fayyaa ta'etti hidhachuu akka ta'in irraa baradhean waaqayyotu fayyaadha addunyaa kanarra hafuurri addunyaa kana geggeessu hafuura xuraadhaaf hafuura waaqayyooti hafuura xuraa biraa yeroo turtu hin xuroofta maatiin xureessita waldaan xureessita biyyeen xureessita jenereeshinii sirkattii xuraa yeroo waaqayyo wajjin dabarsitu immoo hamma akkuma kana faallaasaa wantoota fudhatama qaban fuula waaqayyoo duratti maatii jijjiiran biyya jijjiiran jenereeshinii jijjiiran immoo jiraata. Kanaafi macaafi keenyas kan nu barsiisu kakuusa duraas kakuusa lammaffaas yoo laallu namoonni waaqayyo wajjin hariiroo qaban eebba ta'anii darban. Namoonni waaqayyo wajjin hariiroo qaban immoo rakkina ta'anii darban. Kanaafi nuunis kan nu baasu sagalee waaqayyoodha. Hariiroo waaqayyo wajjin uumuu isa jedhu xiyyeeffachuu isa jedhu baay'ee marraa baradheera. Wanti hundumtuu egaa hundeen isaa waaqayyo irraa gaafa ta'u gaarii ta'a. Kanaaf gara kamiiniyyuu fayya buleeyyii taanee argamuudhaaf jalqabni waaqayyoodha. Achirraa gaafa ka'e wanti hundumtuu akka gaarii ta'u isa kana bifa ajaa'ibaatiin barachaa turre luba waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Torbee kana immoo egaa bifa mariitiin itti fufna. Torbee kana immoo maaltu nu bira jira? Wal harkaa fuuneemaa mammari'annaa waan ta'eef torbee kana immoo maaltu nu harka jira kan jedhume garuma lubaatti hin deebisa. Egaa torbee kana hundumaan bagattiin isin ga'in jedha dhaggeeffatoota keenyaani. Akkuma amma dubbachaa jirru kutaanii lammaffaa kutaa barsiisa keenyaa kana waliin mareen geggeessinu inni tokkoffaan hariiroo cimsuu akka ta'e tokkummaa qabaachuu akka ta'e namni hariiroo waaqayyoo wajjin qabaatu keessatti sana cimsuu kan inni danda'u waa tokko tokko dubbanna. Kutaan lammaffaasaa kun dargaggeessi tokko fayya buleessa kan ta'u duuka buutuu Yesuus Kiristoos yoo ta'edha. Dhimma duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'uu gaafa dubbannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota warra jalqabaa fu'ate sana gaaffiinni yookiis immoo waamichi inni jalqaba dhiyeessee fi akka isa duukaa bu'anidha. Kottaa lallabaa, kottaa faarfadhaa, kottaa raajii dubbadhaa sana utuu hin ta'in gaaffiinni dhiyeesseef isin kottaatiin na duukaa bu'adhe. Bartootaafis ajandaa guddaa inni dhiisee deemee duuka buutota akka taasisanidha. Warra Yesuus Kiristoositti amananii duuka buutuu akka godhanidha. Egaa macaafa qulqulluu kana guutummaa isaa gaafa dubbifnu kakuu isa jalqabaa keessatti gaafa laallu namoonni waaqayyoon bara isaanii guutummaa waaqayyoon duukaa bu'an waaqayyoo iyyuu jireenya isaaniitti kan gammadee jiru. Kakuu haaraa keessa gaafa dhufnu Yesuus immoo akka isa duukaa bu'anidha kan inni barsiise. Sababii Yesuus Kiristoosii kottaatiin na duukaa bu'aa jedhee bartoota sana waamee fi bartoonni suni haala hawaasummaa ofii qabu, aadaa ofii isaanii qabu, shaakala kan dhuunfaa isaanii qabu. Jireenya isa ammatti waamaman kan ammoo kan isaan shaakaluu danda'an yoo Yesuus Kiristoos duukaa bu'anidha. Isa duukaa yoo bu'aniiti jireenya isa Yesuus barbaadu sanatti dhufuu danda'u. Inni gaafa isaan waamee jireenya hafuura isaanis fayyaa godhee
jireenya foon isaanis fayyaa godhe. Warra isa duuka bu'an keessaa tokkoyyuu omtuutti hin irranne jedhan. Foon isaaniittis fayyaa, hafuura isaaniittis fayyaa godhe jechuudha. Kanaafi keessumatti namoota Yesuus Kiristoositti amananii fi Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uun mirga isaanii utuu hin ta'in dirqama waamicha isaanii keessaa isa guddaadha. Nuyi Kiristoositti waamamne keessumatti kiristaanummaa inni jennu waa'ee faarfachuu, waa'ee lallabuu, waa'ee qeesii ta'uu, waa'ee raajii dubbachuutu hin ta'in kiristaanummaa numtii gaafa ilaallu duuka buutuu isaa ta'uu danda'udha. Warra isa duukaa bu'aniidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 gaafa dubbifnu warra Yesuus Kiristoos duukaa bu'an sanaaniiti kiristaanota jedhanii waaman. Kanaafi waamichi nu itti waamamne inni guddaan duuka buutuu ta'uudha. Lallabuun, faarfachuun, tajaajila adda addaa kennuuni isa duukaa bu'uu keessaa warra gara keenya dhufanidha. Isa duukaa bu'uu keessaa warra gara keenya dhufanidha. Egaa gaafa isa duukaa buunu kan nu ilaallee deemuuf nuuf kenname Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf anatu karaadha, anatu dhugaadha, anatu jireenyadha. Inni waaqummaatti guutuu, fakkeenya ta'utti guutuu, karaa agarsiisuutti guutuu, mudaan tokko kan isarraa hin argamne Waaqayyo duratti isa filatamedha. Kanaaf namni immoo isa bira oolee fakkaata egaa. Isa bira oolee fakkaata. Namoonni keenya himammaa wal tokko tokko sangaanii harree duukaa oolee akka harree taa'e dhuga. Asirratti haasa'u namatti toluuf agartanii sangaanii harree duukaa oolee isa kaleessan beenne shaakala. Sangaa sana maaltu akka harree taasisee iddoon ni ooleedha. Amma addunyaa nu keessa irruu namni nama duukaa oolu jira. Nama duukaa bu'e. Nama duukaa bu'e sana kan fakkaatu. Warri miidiyaa duukaa bu'anii haasan isaanii miidiyaa kan fakkaatu jiru. Waanuma duukaa bu'uudhaaf itti hidhatan sanatu irraa mul'atan. Ilaalcha keenya fayyaa kan godhu Kiristoosiin duukaa bu'uudha. Haasaa keenya fayyaa kan godhu Kiristoosiin duukaa bu'uudha. Sammuu uumame kana aktiif kan godhu Kiristoosiin duukaa bu'uudha. Nuuf Waaqayyoo gidduutti fayya buleessa kan nu godhu isa duukaa bu'uudha. Egaa kuni baay'ee murteessaadhaan jedha. Yoo kana ta'e fayya buleessummaan keenya hin beekama. Warra fayya buleessa ta'e kanatti adaraa guddaatu kenname Yesuus Kiristoos bira. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Egaa duukaa buutuu ta'utti akka waamamneedha. Kan tarii akka carraammoo namoonni waldaa keenyaa yookaan immoo waldaa keenyaa sagantaasaa warri hordofanii argachuu hin danda'u. Waa'een duukaa buutuu sirriitti irra deddeebiidhaan barsiifamaas tureera. Kanaaf duukaa buutuu ta'uu ittaansee immoo namoota duukaa buutuu taasisuutti kan waamamne. Tarii mee gara tokkotti isin haa deebisuuti. Amma bara keenya keessa yeroo arginu raajotuma duukaa fa'aa yookaan immoo namootuma tajaajilan yeroon itti hordofnu tarii hordofuun sunii fi duukaa bu'uun waan wal nu harka rukute isinitti hin fakkaatu. Waa'ee kana waan jettu qabdu. Ani isa kanarratti yeroo baay'ee kan nurkaa dogoggoraa ta'ee mul'atu namoota nu tajaajilan waan hordofnu natti fakkaata. Waan isaan duukaa bu'u natti fakkaata. Haala amma jirruun gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii na duukaa bu'aa jedha. Bartoota isaatiin namoota akka isaa wajjin hafan barbaaduuni na duukaa bu'i jedha malee jitoota konaan kaafadhaa isaan duukaa bu'aa jedhee hin beeku. Egaa hafuurri Waaqayyoo yeroo isatti toletti hojjetoota isaan kaafata. Nuni waan macaafarra hin jirre waan dubbifne fakkaanna egaa bara keenya keessa. Nama duukaa buuna. Fakkeenyaaf nama fakkeenya godhachuuf duukaa bu'uun garaagaraa gatii ta'ee fi tajaajilaan yoo waldaa keessaa dhibbeefaa waaqeffannaa dhiisuu taamma dhufnutti yeroo jirrudha barri keenya kun. Yeroo yoo tajaajilaan nu ilaallee waldaadhaan nu hin jirre yoo faarfataan nu ilaallee waldaadhaan nu hin jirre waaqeffannaa yeroo nu jibbisiisudha. Kana jechuun Yesuus waldaa keessa nuuf hin jiru fakkaata. Numati namichuma duukaa jirra malee abbaa dhimma waldichaa qabuu fi sagalee Waaqayyoo duukaa waan hin jirre fakkaanna.
Kana egaa ani ofii koo adda of godhee hin jedha utuu hin ta'in rakkinaa yeroo kana jiru waan ta'eefidha inni akkas jedhu. Guutummaatti Yesuus duukaa bu'uutti inni jedhu sagalee Waaqayyoo wajjin wal qabata. Namni gaafa sagalee Waaqayyoo wajjiniin walitti hidhachuu jalqabu Yesuus duukaa bu'a. Tajaajilaan fayyaa ta'es tajaajilli fayyaa ta'es gaafa nu sagalee Waaqayyootti hidhannu Yesuus isa sagalee sana keessaa barannu keessaan ilaalla. Yoo sirrii miti ta'e nuni fayyabulummaa keenya egaa waa'ee fayyabulummaa barachaa irra waan ta'eef duukaa buutuu isa fayyaa bulee taane Yesuus wajjin hafna yeroo sana. Kanaaf waan irraa kaate fakkaata jechuudha fedhe. Tarii garuu nama duukaa bu'uudhaa fi jaallachuun yookaan fakkeenya godhachuun akkam nama tokko fakkeenyaafanii naman jaalladhu tajaajila isaatti eebbifamu waldaa namni sun itti tajaajilu hirmaachuun takka takka immoo amaluma nama sanaallee fudhachuun jira mitiire nama gaafa baay'ee jaallannu akkasidha. Inni kun tarii duuka bu'ummaa sana iddoo isaa nu jalaatu qaalaata. Isa kan akkamitti nu badhanii jaallachuuf duukaa bu'uun garagaraadha. Namni dadhabaadha. Namni yeroo tokko cimaadha yeroo kan biraa dadhabaadha. Yeroo tokko sagalee Waaqayyoon guutamee nu barsiisa yeroo tokko immoo yaada isaatiitti dhufa. Hin jaallanna jechuun abbicha fakkaachuutti guddannaa miti baay'ee. Namicha fakkaachuu dandeenya garuu fakkaachuutti hin guddannu. Kan itti guddannu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Nama du'u nama rakkinni dhufee iddoodhaa kaasuudha namni kamiyyuu. Yoo fiixaan ba'es isaaf Waaqayyo gidduu waan jirudha wanti fiixaan isa baasu. Nuunis yoo nama hin jaallanna ta'e tajaajila isaas jaallachuun waan inni adeemsa isaa amalli inni nutti argisiisu hundinuu nutti tole jaallachuu dandeenya. Garuu isa duukaa bu'u inni jedhu afaan macaafa keenyaa miti. Yooma ofii keenya yaadicha humnee jalqabne malee afaanni macaafa qulqulluu Kiristoos duukaa bu'uudha. Nama jaallachuun immoo akka gooftaan keenya jedhetti nama hundumaati. Isa nu tajaajilu dabalatee amantoota nu wajjin waldaa keessa jiran walqixa jaallachuuf dirqama kiristaanummaa kanaa qabna. Wal caalchisaa jaalladha kan jedhus hin jiru. Kanaaf jaallachuu dandeenya sagantaa isaa hordofuu dandeenya. Waan hundumaa isaa garuu akti gochuun yoo inni hin jirre lubbuun nu keessaa bahutti dhufuun gaarii miti jedhee yaada. Waaqayyo guddaa isa eebbisu. Hordoftoonni keenyas yeroo gaariin wajjin dabarsaa jiru jennee abdii goona. Isa kana lubattis nan deebisa. Tarii duuka buutuun jennu kun digiriinsa hammam nama hordofuu yookaan nama jaallachuu irra kan darbe digiriin isaa hammam yookaan immoo gooftaa duukaa namoonni deddeebi'aa turaniiru mitiire namoota baay'eedha. Warri kaan nyaata argatanii biraa deebi'an. Warri biratti hafan immoo jiru isinis isa kanaaf na duukaa buutu jedhee gaafannaan warri didan mitiire akkas warri didan akkasumatti biratti hafan. Kanaaf digiriin isaa hammam duuka buutuu inni jennu kun namoota jaallachuu fi namoota hordofuu keenyarraa kan afaan akkamitti ilaaltu? Egaa qabbannee ni bal'aatti ibsiteetti. Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin ana duuka buutuu koo naa taasisaa. An keessan godhadhaa hin jenne jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa warri kaan nuyi kan Aphiloosii warri kaan nuyi kan Keefaatii sana kan jedhan jiru. Phaawulos dubbii sana cimseetti hin morme. Isaan sababii bu'uureeffatanii kaasan qabu barsiisota isaaniiti jirri kun. Aphiloosii barsiisaa beekamaadha. Phaawulosis barsiisaa beekamaadha. Keefaan illee akkasi. Namoota barsiisa isaaniitiin boca godhatan. Namoota barsiisa isaaniitiin jireenyi isaanii kallattii qabateedha. Kanaaf nama jaallatan sanatti nu kan saatii garuu sun sirrii miti jedhee Phaawulos. Ammas maa inni nuyi nama hundumaa hin jaallanna. Nama nu barsiisu, nama nutti lallabu, nama nu kadhatu hin jaallanna, amantootas hin jaallanna. Garuu nama tokko barsiisaa waan jaallanneef duuka buutuu nama sanaa taana miti. Nus hin barsiifne ta'ee raajii dubbanna yoo ta'e nama ofii keenya duukaa buusuu irratti hojjenna taanaan nuyi namoota Kiristoosiin bakka buunee hojii Waaqayyoo hojjennu miti. Dhimma keenya warra kaanii ta'a malee. Yohaannis Cuuphaanii Yesuus Kiristoosiif haala mijeessuuf dura ergame. Namoonni Yohaannis Cuuphaadhaanii inni eeggannu si'iidhaa jedhaniiyyuu
waa baay'ee yaalani. Jennaan maal jedhe inni ana miti inni na booddee jira kophee miilla isaatiillee hiikuun naan ta'u inni narra jabaadha. Inni gaafa dhufu afarsaa of harkaa qaba minaan isaa gumbiitti naqata habaqiin gubaa jedheeti waa'ee Yesuusiin caalchisee dubbate. Kana duwwaa utuu hin ta'in ilaa oolicha Waaqayyoo immoo jedhee agarsiise. Ilaa oolicha Waaqayyoo jedhee agarsiise. Ana dabalatee namoonni bara kana hojii Waaqayyootiif ka'anii Kiristoosiin namatti agarsiisuu hin dandeenye taanaan keessa deebi'anii of qoruudha. Ilaa Kiristoosiin namatti agarsiisuu hin dandeenye taanaan milikkita dhugaa kan godhu Kiristoosii Yesuusidha. Nuyi isatu nu wajjin hojii sana hojjeta malee inni nu wajjin hin hojjenne taanaan nuyi warra milikkitaa miti. Hojii aangoo isatu nu wajjin hojjeta. Sun hundi nu eenyuuf ulfina keenyaaf utuu hin ta'in namni nuuf kabaja addaa kennee nu duukaa akka buufu utuu hin ta'in namni Kiristoosiin argee Kiristoosiin duukaa akka buufi. Phaawulos fa'aa wayyaa ofirraa baasanii waaqayyoolii nama fakkaatutu nu gidduu jira jedhanii wayyaa ofirraa baasanii hin sagaduuf ka'an. Phaawulos fa'aa wayyaa isaanii ofirra tarsaasan. Ulfina nuuf hin barbaachifne laattanii. Malee miilla walirra kaa'atanii sirriitti si jilbeenfadhaa sirriitti jilbeenfadhaa hin jenne. Wayyaa lafa nu buusaa hin jenne. Ka'aatii ililchaa hin jenne. Ilaa ulfina Kiristoosiin kan saamu hundinuu diina Yesuus Kiristoosii. Isaaf ulfina addaa ta'a, isaaf kabaja addaa ta'a. Dhalli namaa kamiyyuu kan inni waamame Kiristoosiin duukaa bu'uudhaa fi Kiristoos fannoo irratti namaaf fannifame. Isa agarsiisuu danda'uudha. Kanaafi dhimma jaallachuu akeenyu qoba. Dhimmi duukaa bu'uu immoo macaafa qulqulluutu Yesuusiin duukaa bu'adha. Haal luba waldaati namni na duukaa qabu na yaman. Nama kamiif immoo fakkeenya ta'uu fi wallaansoo jireenyaan qabee jiraadha. Fakkeenya namaaf ta'uudhaaf wallaansoo jireenyaan qabuun qabee jiraadha gatii baasee. Garuu ana duukaa bu'uutti nama tokko iyyuu waamu. Kiristoosiin duukaa akka bu'aniif afeera malee. Yoo nu duukaa bu'u ta'e lafa nu gufannetti gufatu. Lafa nu jabaannetti jabaatu. Lafa nu boonyetti boo'u. Kanaaf nuyi namaa hin dadhabna, hin gammanna, hin gaddina. Kanaaf kun baay'ee beekamaa hubatamaa ta'utu irra jiraata. An kana duukaa maalan dubbadhaa. Dargaggoonni baay'een mufattoonni jiru. Maal jechuu kooti? Luba isaanii wayi paasterii isaanii mufatanii waldaa dhaquu kan dhiisan. Jaarsa waldaa mufatanii waldaa dhaquu kan dhiisan. Tajaajiltoota isaanii mufatanii waldaa dhaquu kan dhiisan. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu kan jibban. Ilaa ana sumaaniin isaaniif waamicha guddaa godha. Lubni nama hojii kanaa waamame. Paasteriin nama hojii kanaa waamame. Tajaajiltoonni nama hojii kanaa waaman. Luboonni nama hojii kanaa waaman. Namoonni kun immoo dadhabbii guddaa qabu. Hirrinas qabu. Jabinas qabu. Garuu luba laalanii waldaa dhaquu mufachuun dogoggora. Kiristoos abbaan waldaa arrayyuu amanamaadha. Eenyuun ilaallee mana Waaqayyoo dhannaa? Yesuus Kiristoosiin ilaallee mana Waaqayyoo dha. Eenyuun ilaallee teenya dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannaa? Yoo namni dogoggoree dubbii Waaqayyoo bara baraan dhugaaf qajeelaadha. Dhugaaf qajeelaadha. Waan barbaannu waldaa keenya irraa dhabuu dandeenya. Kiristoos isa duukaa bu'uun irraa immoo wanti barbaachisu jira. Kanaaf namoonni kanaan mufatanii booddeetti deddeebi'an jiru. Garuu kan isaan duukaa bu'u waaman jaarsa waldaas lubas miti Kiristoosii Yesuus isa du'ee du'aa ka'edha. Isa laalanii mana Waaqoo keessa jiraatanii isa laalaniis hojii Waaqayyoo hojjetanii jechuun barbaada asumaan waamicha godhaaf. Dabalee immoo ani gaaffiitti gaafatti irraa maal yaadaa ture? Jaallachuuf duukaa buusa jedhu irratti fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keenya waan baay'ee nu barsiisa. Keessumaa Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 68 fi 69 irraa wanta nuni barannu waa'ee duukaa bu'uu irratti boqonnaa 6 guutummaan nyaachisa guddaati jira. Nyaachisa kana booddee Yesuusiin akka malee jaallatan namoonni. Akka malee jaallatanii inni bidiruudhaan bartoota wajjin ce'aa ture. Lafa ce'an gama gahanii barsiisa yoo masgeessii amma jedhan hin jaallatu argitee nyaataniitu
Nyaati kun dinqii ture. Nyaati kun waan xinnoo irraatu baay'ate utuu hin hojjetinidha kan isaan nyaatanii. Hirraafaa ture. Kanaaf barsiisaan isaanii kun jaallatamuurrayyuu waan darbinetti fakkaata. Garuu Yesuus yeroo isaan dinqisiifatanii yoo masgeesseedhani waan nyaattanii quuftanii fedhe. Booda immoo barsiisii Yesuus egaa yoo itti sixxee yoo keessa lixxee kan kooti jette sitti mi'aa yoo duuba dhaabachaa dhaggeeffatte immoo cimaadha. Har'ayyuu sagalee Waaqayyoo kanaaf namni baay'een duukaan deemu. Gaafanii Yesuus Kiristoosii waa'ee jireenya bara baraa ta'uusaa barsiisuutti ka'u isa simachuu hin dandeenye, isa fudhachuu hin dandeenye. Ana gara dubbii koo sagalee kootti deebi'aan gaafa dhufu sokkan mitire. Booda immoo bartootatti galagalee deemuu barbaaddu jedhe. Dubbii jireenya bara baraa situ qaba si dhiifnee eessa deemnadhaan. Warri sobanii jaallatan hin sokkan. Warri dhugaadhaan jaallatan garuu dubbicha jaallatan biddeenarra yeroo beelaas achuma turan. Kanaaf Yesuusiin jaallachuun caalchifachuudha. Anaaf duukaa bu'uun caalchifachuudha. Har'ayyuu waan caalchifattu wajjin hin duuta wajjin hafta. Waan biraatiif filannoo dhabu. Digiriinii duuka buutummaa filannoo isa dhumaa gochuudha. Yoon fakkeenya tokko itti dabalee waan hin dheeresse illee haa ta'u malee haadhi keenya gaafa nu reebdufaa jechuudha. Harmee koo inni haadha keenyatti boonya miti. Isheenis nu reebdee maraattee sheeppi nu gochuufidha waan ta'eef wanti isheen nu reebaa jirtu. Deebitee immoo nurraa miicciti ofitti nu qabdi. Nurraa waan nu ta'uuf jennutu isheetti mul'ata. Kanaaf jaalalli filannoo malee duuka buutuun filannoo malee wajjin hafuudha haadha koo jennee akka boonyu sana miidhama keessattis Yesuus hojjechuu baruudha. Waaqayyo guddaa si eebbisu baay'ee yaada gaggaarii kaaftanii fakkeenya gaggaariidhaanis akka sammuu keenya keessatti hafu gochaa jirtu Waaqayyo guddaa si eebbisu. Tarii waa'ee duuka buutuu kana gaafa jennu tarii dargaggoota baay'eettis gaaffii ta'uu danda'a. Gaaffiin ani isiniif dhiyeessu duuka buutuu amma waldoonni hin barsiisu mitiree barumsa duuka buutummaa jira waldoonni hin barsiisu. Gaafa barsiisanii namoota hin baranne barsiisanii sartifaayi godhuu sartifikeettiin kennamee fi xumureera jedhama. Tarii amma duuka buutuu jennee gaafa gara kanatti affeerraa goonuu dargaggoota keenyaaf akkasumas dhaggeeffattoota warra nu dhaggeeffachaa jiraniif duuka buutummaan kun akkam jechuun isuma waldaatti warra hin baranneef dhiyeessaa jirra moo warrumti baratanii xumuranis waan itti fufuun isaanirra jiraatudha. Already amma fakkeenyaafanii duuka buutuu baradhoo naan jettanii duuka buutuu baradheeraa waldaan kun barsiifteetti eebbifameera. Warri biraan immoo yookaan warra kana ilaallatamoo akkam inni kun hime isa kana wal biraa qabaati yaadanaa kaasaa lubarraa jalqabna. Lubaa dubbatan. Egaa waldaan asumaan maaliidha? Nama tokko duuka buutuudha kan jennu kaayyoo barateedha. Aluma tokko ani seexana ganeera biyya lafaa ganeera hojii foonii saamaa ganeera Yesuusitti amaneera jechuu duuka buutuu godha utuu hin ta'in taa'ee dubbii Waaqayyoo barachuudha. Dubbii Waaqayyoo eenyutu barsiisa? Waldaatu barsiisa. Waldaa yeroo jennu luba waldichaa, paasterii waldichaa, hojjetaa wangeelaa waldichaa namoonni duuka buutuu baratanii barsiisa kana kennuu danda'u jedhanis barsiisuu danda'u. Garuu sirriitti waldaanii eenyutu barsiisaa ta'uu danda'a jettee adda baaftee nama barsiisaa ta'uu kaa'uu danda'udha. Namni lafumaa ka'ee nan barsiisaa anasii dibeenaa kaaseeraa jedhamu miti. Waa'ee dibamnee ka'uu keenya dhuga baatuu kan taatu tokko waldaadha. Achi keessatti dhalanna waan ta'eef. Itti gaafatamummaa barsiisuu waldaatu qaba. Duuka buutuu ta'uun immoo taa'anii barachuudha. Guyyoota amma keessa jirru nama duuka buutuu ta'uun barbaada hojjennee namni mormu hin jiru. Garuu teesseen barattaa humnaa jedhame taa'ee barachuutti namni fedhan qabaatu. Maaliif waa baay'ee kaasa baay'ina hojii yeroon qabu sana kana jedhee dubbata. Kanaafi utuu teenye immoo hin baratin duuka buutuu hin taanu. Yesuus waamee dhiise duwwaa utuu hin ta'in waggaa 3 walakkaa isaan bira taa'ee barsiisee
itti lallabee hojii aangoo hojjetee itti agarsiiseeti duuka buutuu isaa taasise. Kanaafi hojiin duuka buutummaa hojii guyyaa tokkotti xumuramutu hin ta'in hojii walitti fufiinsa amma jireenya keenyaatti barannus keessa jiraannusidha. Egaa waldaan barsiifteetii kanatti namni hubannaa gargarii qaba. Waldaanii warri kaanii nama barumsaa duuka buutummaa baratee fixee eebbiftee sartifikeeta laatti. Maaliif eebbiftee sartifikeeta laatti? Ati kanatti fuftee barachuun qabduu bara dubbii waaqayyoo barachuutti fixeettaa miti waldaan kan isheen gootu. Kan isheen sartifikeeta laattuu fi duuka buutuu nama taasisuu dandeessaadha. Itti fuftee barsiiftee duuka buutuu Kiristoos nama gochuu dandeessaa itti laattiif. Namni duuka buutummaa baratee eebbifamee waraqata yoo fudhatu garuu barsiisaadhas barataadhas al tokkicha. Hin barsiisas hin baratas gooftaarra. Namoota dubbii waaqayyoo isa barsiisa leenjisan irraas hin barataa hin leenji'a. Kanaaf waan al tokkotti xumuramu tun ta'e waan wal duukaa deemuu danda'udha jechuudha. Ani baradhee duuka buutuu ta'eera. Barumsa dubbii waaqayyoo immoo mana barumsaa macaafa qulqulluu galeen baradhee garuu dubbii waaqayyoof anammayyuu immoo barataadha. Gaafa ani barsiisa qopheessu irraan baradhaa. Yoo tikaatee barsiistee an sirraan baradhaa. Yoo isheen barsiiftee nan baradha. Kanaaf wal duukaa deema gargariin ba'u jechuudha. Hin barsiiftaa hin baratta. Kanaaf Yesuusis duuka buutuu kun haa godhaa jedhe warra sarraa barate. Garuu utuu duuka buutuun ta'in duuka buutuu horuun immoo hin danda'amu. Kanuma akka keenyaa yoo horree ta'a malee. Waaqayyo guddaa sin eebbisu egaa qabbannee waan itti dabalte yoo qabaatte waa'ee kanarratti. Duuka buutuu barsiisanii eebbisuu isa jedhu irratti waldaanii kan ofiisee ta'e qindeeffachuu dandeessi. Waldaanii tokko baratee achi kee kan biraa barsiisuudhaaf eebbisiisuu dandeessi. Macaafni qulqulluun garuu waan nama eebbisiisu hin qabu. Keessatti hambisa malee. Duuka buutuu ta'uun eebbifamuudha utuu eebbifamanii isa booddee baradhee eebbifameera jechuudha utuu hin ta'in jireenyadha. Ani gaa macaafa qulqulluu marraa waan jiru yoo fudhanne gaariidha achumarraa yaadi sana dhufe. Fakkeenyaaf waggaa 3 fi walakkaa waaqa guutuutu isa ta'e Yesuus Kiristoos barsiise bartoota. Lafa kanarraa barumsa akkasii nama argate jira jedhee yaadu. Halkaniif guyyaa wajjin dabarsanii barumsa baratan. Booda immoo Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee Wangeela Yohaannis 21 irra jiran dubbachaa jiru kuni. Bartooti isaa qurxummii barbaacha ganama barii laga bu'anii achi bidiruu isaarra taa'ee Phexroosiin barsiisaa ooleetu maal jedhaa Phexros duwwaadhatuun ta'in hunduma isaanii barsiisaa oole. Booda maal jedhaan inni na duukaa bu'eedhe. Amma mee du'aa ka'uu booddeedha. Wanti amma Phexroosiin na duukaa bu'i gooftaan kan jedhu irra taa'ee barsiisaa oole. Namichi kun geggeessaa gartuu sanaati. Phexros geggeessaa duuka buutota sanaati yeroo sana gooftaan itti laatee akka nama kottaa qurxummii qabna naan iyyuu laga dhaqan. Hin dhaga'u namoonni baay'ee barsiisaadha jechuudha. Gara biraa nama dhageetti qabudha Phexros. Gooftaan ammayyuu irra taa'ee bidiruusaarra taa'ee barsiisaa garuu na duukaa bu'i jedhe. Waggaa 3 fi ji'a 6 baratee fixee Yesuus du'aa ka'uu booddee ammayyuu na duukaa bu'iin kuni karaa baay'ee naa hiikamaana. Egaa diiteelii keessa seenuun gaarii miti yeroo isaas miti malee Yesuus akka inni isa fakkaatee darbuu barbaada waan tureefi waa'ee tajaajila inni lafa kanarratti kennee darbuu qabaa. Akka Yesuus Kiristoositti rakkina inni hirmaachuuf jedhu itti argisiisaa jira. Geggeessummaa itti kennuu caalaa jireenya inni dhuunfaatti duukaa bu'u itti argisiise iddoo sanatti. Egaa gaayidaansiin keenya dhugaaniif qulqulluun sagalee waaqayyooti. Kanaaf qajeelfama jireenya keenyaa waa'ee duuka buutu sagalee waaqayyoo irraa barra. Phexros immoo wareegama gooftaa fakkaatu kenne. Jaalala isa duuka bu'umsaaf qabu kana guutummaa jireenya isaa godhe. Kanaaf ittiin eebbifamnee tajaajiluutu hin ta'in ittiin jiraanne Yesuusitti guddannee darbuudha. Kanaaf duuka buutuu jechuun
lifetime waanuma bara keenyatti jiraannudha malee isa waldaan akka mijatutti warra biraafis akka ta'utti tajaajilaaf akka ta'utti isa kaa'ameen alatti dhimma jireenyaati jechuudha. Egaa isa kana hordoftoonni keenyas akka gaariitti akka nu hordofaa jiraniif waan guddaa irraa barataa jiran abdii guddaa qabna. Egaa marii keenya gara xumuraatti fidaa jirra amma. Asumaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kan yaadachiisuu barbaannu yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii irra nuuf kaa'uu dandeessu. Xumura irratti waan jettan yoo qabaattaniif carraan isinii kenna. Waa'ee duuka buutuuti irra kan barachaa jirru. Isa kanarratti yaada goolabaa yoo qabaattan lamaan keessaniif iyyuu carraan kenna. Ani hankanini jedhu gara xumuraatti maalanii taa'ee yaada. Nuyi akka dargaggootti akka amantootaattis deeggartoota moo duuka buutuudha nuyi waan jedhu yaada. Deeggartoota kan jennu warra bakkee dhaabatanii gaafa kubbaa taphatanii harka rurrukutanii itti wacanidha. Garuu geeba nam tokko dirree sana ulaagaa isaa guutee keessa dhaabatee taphatee fudhatetti bakkee dhaabatanii harka rurrukutu. Hammam yoo ta'e iyyuu warri bakkee dhaabatanii harka rurrukutanii deeggartoonni suni geeban badhaafamani. Isuma taphateetu badhaafama malee. Ittiin waamuu dandeenya waan deeggarreef. Tarii immoo warri nuyi deeggarru suni utuu nuyi deeggarru kubbaa kana balleessanii gad dhiitanii ol dhiitanii qixa inni itti lakkaa'amuu qabutti gashuu yoo baatanii achuma teenyee immoo geddarra. Utuma sana deeggarru warri kubbaa miilaa beetanii Manchester maaloo itti miti reesse. Yoo inni Manchester yoo balleessee Arsenaalee jira yoo ta'e Yeta baatonni ishee kana deeggaru Arsenaaliin deeggara booshee taphataa inni ammuma geddarra. Kuni deeggartuu ta'udha. Waamichi nuyi itti waamamne Kiristoosiin deeggaruu itti waamamne otoo hin ta'in duuka buutuu ta'u itti waamamne. Yoo nu mijates nuyi kan isaati. Galanni isaaf haa ta'u. Yoo nutti bades nuyi duuka buutuu isaati. Biddeen nyaannes dhabnes nuyi Kiristoositti kan amannee inni guddaan jireenya bara baraatiif. Isa giddu galeessa godhanneeti kan nu Yesuusin duukaa buunu. Biddeeni arra nyaannu, mana arra ijaarrannu, konkolaataa arra argannu, barannee hojii argachuuf hojii dhabuutiin yoon ka'e baradhee isa duukaa bu'ee ittiin miindana nyaachisaa miti. Ani jireenya koo keessatti gurmuu faarfattootaa keessaan faarfadha. Baay'ee ijoollee ta'e. Waan yaadadhu. Gurmuu wajjin faarfannu keessa mucaan nu wajjin faarfatu tokko tureera. Utuu nu wajjin faarfatuuti akka tasaa barsiisummaa argatee hojii gale. Innaanii argeetanii maaliif faarfannaa nu wajjin faarfachuudhaaf dhiyatiin jedhe. Innaanii tokkommoo dhufee faarfatee ittiin hojii argatu maaliif nama danqaa jedhe. Yoo isa tajaajilanii biddeen namaa kenna jedhame waan haasa'amuufin isa tajaajilee biddeen argachuu dhufe malee. Tokkommoo dhufee iddoo koo dhaabatee faarfatee borii astamaariyaa ta'uu jedhe. Baay'ee na dhibee sammuu ijoollummaa koo keessatti. Kiristoos dhimmi Kiristoos duukaa buunu biddeen irra caala. Jireenya bara baraati. Dhimmi Kiristoos duukaa buunu manatti gallu irra caala. Jireenya bara baraati. Giddu galeessummaa nuyi faayidaa duuka buutummaa lakkaa'annu maali? Jireenya. Duuka buutummaan keenya gatii nu baasisa yoo ta'e maaliif gatii baafnaa? Jireenya arganneef gatii baafna. Kana beekuudha. Waldaa keessaa dargaggoota baay'ee qabna, faarfattoota baay'ee qabna, amantoota baay'ee qabna. Ati duuka buutuu Yesuusiidha moo warra egaa maalan jedha toosiftoota warra duuka buutuu ta'anii. Namni baay'een nama duuka buutuu ta'ee fi waldaa keessa dhaabate harka rurrukuta. Inni duuka buutuu ta'e maaliif barbaacha achi dhaabata? Jireenya bara baraatiif. Agartee nama Kiristoosiin duuka buutuu ta'ee Yesuusiin faarfachuun qaba jedhuu fi namoonni dhaabatanii maal godhu harka rurrukutu. Gooftaa Yesuus maal jedhe? Warra duuka buutuudhaaniiti an deebi'een gara ofii kootiittis hin fudhadhaa. Warra biddeen nyaatanii badan sana utuu hin ta'in warra duuka buutuutiin deebi'ee dhufeen isin fudhadhaa. Kan Yesuus deebi'ee dhufuufiyyuu warra duuka buutuu fudhachuudhaaf. Indaa'uun guyyaan sun kan
gabaabbatu jedheen warra fo'amaniif jecha guyyaan sun gabaabbataa. Rakkinni biyya lafaa kun kan inni gabaabbatuu fi Waaqayyo warra fo'aman sanaaf jedheeti rakkinni biyya lafaa kana gabaabsuuf isaan fo'achuu dhufa. Kanaafi asumaan maalan jedhaan dargaggoonni keenya adaraa jedhee kan hin kadhadhu kiristaanummaan inni sirriin Kiristoos duukaa bu'uudha. Isa duukaa buunee itti gaafatamummaa keenya gaafa fudhatu dhimmi jireenya keenya har'aas harkasaa jira. Dhimmi jireenya keenya har'aas harkasaa jira. Kanaafi filannoo kan biraan qabnu filannoon tokkoof tokko jireenya keenyaaf Kiristoostu kenname. Isa duukaa buunaan ilaalchi keenya fayyaa ta'a. Isa duukaa buunaan akka nuyi itti yaadnu fayyaa ta'a. Isa duukaa buunaan abjuun keenya fayya buleessa ta'a. Isa nama fayya buleessa nu godhu isa duukaa bu'uun gaariidha. Kanaan dargaggeessa fayya buleessa ta'uu dandeenyaan jedhaan. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Yaa filannoo dhabuudha mitiree akkuma sila jechaa turre duukaa buutuun kun maaliin hubadhe amma isin nuuf ibsitan keessaa duukaa buutuun kun jechuun duukaa buutuu ta'uun parpasiisaa yookaan kaayyoosaa beeknee deemu maal barbaacha duukaa bu'aa jirra kan jedhu jechuun warri nyaata baay'eetu duukaa deemaa ture mitiire amma adda baasuun iyyuu nama rakkisa baay'eedha. Warri parpasii dhufaniif yookaan kaayyoo dhufaniif beekan hafaniiru. Warri immoo waan itti fakkaate akkuma itti fakkaatetti jiraachaa turan immoo deebi'aniiru. Isaan kan barbaadan buddeena barbaacha. Waan nyaatamu barbaacha waan argamu kana. Phexros garuu kan inni deebiseef hunda keenyaaf iyyuu hundumaaf iyyuu deebii gahaa ture. Jireenya bara baraa si toof harkaa qaba. Si dhiifnee eessa deemnaadha. Kanaaf dhimmichi dhimma jireenyaati. Kanaaf waan biraa yaadnee waan biraa barbaacha waan biraa barbaadaa yoo isa duukaa buunee parpasiin keenya gara biraa ta'a jechuudha yookaan duukaa buutu miti jechuudha nuti. Kana parpasiin jireenya kan jedhuun keessaa fuudhee qaboo waan itti dabaltoo qabatte. Galatoomii lubii akkaataa dinqiitti nutti argisiisaniiru. Yeroo tokko tokko akkamitti hubanna jedhee yaadanii duukaa buutootaa jennee gaafa waa'ee bartoota 12 ilaallu gidiraa isaan ittiin darbantu dafee namatti mul'ata. Gidiraa sana akka injooy gochaa turan isaan. Yoo itti gammadaniitu. Amma duukaa buutummaan madda gammachuuti jedhee yaadaan. Yesuus Kiristoosii wajjin ooluuni karaa tokkoon yoo waan si gaddisiisu waan sitti fidu akka addunyaa kanaatti qabaate lapheen kee keessaa jechuun keessi kee inni dhugaan gammachuu qaba. Namoonni Yesuus duukaa guutummaatti bu'uuf maaf danqamu isa jedhu gaafa yaadu anis biyya lafaa kanarra jira. Yeroo rakkinni yoo jiraate Yesuus kanan jaallatu ani immoo kanan danda'u isa jedhurraa dhufa amma waldaatti deddeebi'anii galuutti kan nama fidu. Duuka buutuu dhiistee akkati waldaa dhaqxee akka lubaa amma jedhan harka reebdee akka deebitus kan godhu hamanaadha yoo bakkee turte sittiin tolu. Waldaa dhaqxee immoo sirrii miti. Kanaaf iddootti boqonnaa goota waldaa. Akkas miti garuu. Amma Yesuus duukaa bu'uuni iddootti gammachuun ofii baay'atudha. Bartoonni koo reebamaatti gammadu turan miti. Ulfina maqichaaf waan reebamaniif gammadanidha sagaleen Waaqayyo. Isa kana fakkeeffameen barreeffama macaafa qulqulluun. Namni sagalee Waaqayyoo kanarratti hojjechaa turanis waan fakkeessan tokko achi keessan jiru. Ani duuka buutuma ta'uuni waan argannuun madda gammachuu keenya isa argannu caala waan jiraannuun isa gammannu natti fakkaata. Yesuusii wajjin ooltee bultee gidiraa keessatti gammadda gatii ta'eef argattee moo hanqee duwwaa sittiin fakkaatu. Duuka buutuu ta'uun gaariidha. Dhugaa dubbachuu fi achi baqachuurraa duuka buutuu ta'uu wayya. Argatteeyyuu boran keessaa deemattee sheerii gochuutti dhufta. Waan mana kan biraa isatti qabdu sitti mul'ata. Jireenya bara baraata argaa jirta jechuun jireenya dhiphinniif rakkinni keessa hin jirre argaa jirta. Kanaaf madda gammachuu guddaadha isa jedhu ittiin dhufeeyanii duuka buutuu ta'uun sumaafi. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Luba Tamasgeen akkasumas obboleettii keenya qabboon nu wajjin turaniiru. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Yeroo keessan laattanii nu hordofaa turuu keessaniif an obboleessa keessan guutuun ture. Mariin keenya itti fufaa isa haga ammaa nu wajjin turtaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jecha eebbifamaa nagaa Waaqayyootiin tura.